Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Ministeerri muummee Abiy qaamolee alaarraa biyya dhiisanii akka ba'an dabalatee dhiibbawwan hedduun erga'uu him. Mutunji, xufunji, shushunji yaada maal sakkaamsiin gorsi hedduun jira bahaa malee badaa malee kan jedhu sun milkaa'uu dhabnaan ammoo Keeniyaa jiru, Jibuutii jiru, Sudaan jiru jedhu duula hedduutu jira. Waraanni US Jibuutii jiru muddama Itoophiyaa keessa jirirraatti deebii kennuuf qophii akka jiran himan. Barbaachisaa ta'ee yoo argame hojjettoota embaasii Itiyoophiyaatti argaman lammiilee United States akkasumas lammiilee biyyoota biroo biyyattii keessaa baasuuf qophii taasisneerra. Hoogganaa waraana Sudaan of muudu hordofee deebii mootummoota kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan Ameerikaan sabab qooda waraana Itoophiyaa keessan wal qabsiiste raayyaa ittisa biyya Eertiraa fi paartii seer-qabeessa tokkicha Eertiraa bulchirraa qoqqobbii keetti. Sababni Ameerikaan eertee rakkoo deeggarsa namoomaa fi mirga namoomaa hammaatii fi lolli Itoophiyaa keessaa waan babaleetiif jechuu ibsiti. Ministeerri maallaqaa United States waraana Itoophiyaa keessa jiruun wal qabatee irra deddeebiin kan himachaa turte Eertiraa keessatti dhaabbilee 4 fi namoota dhuunfaa 2 irratti har'a qoqqobbii kaaheera. Murteen Ameerikaa kun yeroo biyyaalee fi dhaabbileen adda addaa waraana Itoophiyaa keessa jiru mariidhaan akka furamu carraaqaa jiranitti dhaga'ame. Ibsi ministeera maallaqaa Ameerikaa sochiin Eertiraa nageenya Itoophiyaa hammeessee jechuun himateera. Erga waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalees Ameerikaan irra deddeebiin waraanni Eertiraa akka Itoophiyaa keessaa ba'u akeekkachiisaa turte. Humnoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuun lola jiru xumura itti tolchuufis ta'e deeggarsa namoomaa waliin gahuuf danqaadhaa jedheera ibsi ministeera maallaqaa Ameerikaa. Kanneen har'a qoqqobaman raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa paartii PFDJ ka biyya bulchaa jiruu fi pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiin hoogganamu dhaabbata Hidrii Trastii fi Koorporeeshinii Tireedingii Galaana Diimaati. Dabalataan namoonni 2 Abrahaa Kaasaa Namaariyaamii fi Haagoos Gabra Hiwoot Waldakidaan kanneen qoqqobbiin irra kaa'ame keessaati. Abrahaa Kaasaa Namaariyaam hoogganaa waajjira basaasaa Eertiraati. Kanaan dura gamtaan Awurooppaa qondaala kana dhimma Itoophiyaan wal hin qabanneen qoqqobee ture. Obbo Haagoos Gabra Hiwoot immoo gorsaa dinagdee dhaaba siyaasaa pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii fi hoogganaa koorporeeshinii tireedingii Galaana Diimaati. Akka ibsa mootummaa Ameerikaatti qabeenyi dhaabbilee fi namoota dhuunfaa kanaa Ameerikaa keessa jiru akka hin sochoone dhorkamee jira. Hoogganaa waraana Sudaan Kataa'ee fi fonqolcha mootummaa dhi'een kan raawwate ka durse Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan hoogganaa manmaree ce'umsa mootummaa Sudaan gochuun uf muuda. Manmaree haaraa hundeessan keessaa miseensonni siivilii fonqolchaan dura aangoo turan tokkolleen hin hamatamne. Erga uf muudeen booda sirni kakuu kalee raawwachuu himan. Galaana balaa dabalata qaba. Hoogganaan waraanaa Sudaan fonqolcha Sudaan tibba kanaa duuba jiran Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan itti aanaa isaanii ka turan Hamdaan Dagaaloo Aliyaas Hameetii fi qondaalota waraanaa olaanoo biroo aangoo fonqolchaan koloolessa 25 dura qaban irra akka turan godhaniiru. Mana maree mootummaa ce'umsaa haaraan hundeessan miseensota 14 kan qabu yoo ta'u qaama siivilii keessaas ka itti dabalaman jiru. Haa ta'u malee siivilii irraa warri tokkummaa siyaasaa tolfachuun fonqolcha dura aangoo irra turan tokkollee isa haaraa keessatti nammatamne. Ministeerri odeeffannoo aangoo irraa kaafaman Hamzaa Balool tarkaanfii haaraa ammaa kana fonqolcha itti fufsiisuudhaa jedhanii ibsan. Uummatni mo'achuun ce'umsicha itti fufsiisuu danda'as jedhan. Ergamaan addaa UN Sudaan jiran Volker Pertis al-Burhaan hoogganaa mana marichaa gochuun ofii isaanii muuduun biyyattiin gara bulchiinsa heeraatti deebi'uuf akka malee akka itti ulfaatu taasisaniiru jedhan. Ergamaan addaa UN kun jireenya siyaasaa fi diinagdee bakka isaa idileetti deebisuuf mariin ariifachiisaan akka gaggeeffamuu qabu waamicha godhaniiru. Akkasumas humni waraanaa tarkaanfii ofitti amanamummaa ijaaru akka walabummaa ministeera muummee Abdallaa Hamdok bakka isaa duriitti deebisuu fudhachuu qabaa jedhan. US, UK, Norway fi gamtaan Awurooppaa bulchiinsa haaraa al-Burhaan
kan ofii hoogganaa itti ta'anii fi hoogganoota siivilii duraanii hunda aangoo dhabsiise qeeqaniiru. Ce'umsa diimookiraasii Sudaan daandii sirriitti deebisuuf yaalii godhamu bacancarsa faallaa fedha lammiilee Sudaaniitis jechuun dippiloomaatotni biyyoota kanaa ibsa baasaniiru. Bulchiinsi ministeera muummee Abdallaa Hamdok bakkatti akka deebi'us waamicha godhaniiru. Ministeerri muummee biyyattii ka turan Abdallaa Hamdok mana jireenyaa isaanii keessatti hidhaa jala akka jiran himama. Gamtaan Afrikaa fonqolcha kana hordofee Sudaaniin sochii isaa hunda keessaa yeroof dhorkee jira. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaabaa addunyaa isanii ibsaa jalqabaanii fedhiin tajaajila neetwoorkii dhuunfaa VPN jalqab torbaan kanaa Itoophiyaatti agarkaa 5,000 dabaluu gabaasni mul'isa. Qormaata kutaa 12ffaa intarneetii gubbaatti gadhiifamee oduu jedhu hordofee miidiyaaleen hawaasaa dhowwame ture. Eegi suni namoonni baay'een VPNitti fayyadamuu himan. Filannoon Liibiyaa mudde keessa geggeeffamuu Firaans kortaasisaa jirti. Biyyoonni gurguddoon addunyaa akka waraanni biyyalaa biyyattii ba'u deeggaruu yaad kennuuf eegaman. Pireezidantiin ittaanaa US Kamala Harris dabalatee pireezidantiin Masrii korkanaaf Firaans jiran. Nasooti keenya tajaajila fayyaa UK'tiin qacaraman ka jedhu oduu soba ta'uu mootummoonni lamaan hibsan. Mootummaan UK fi Keenya adoolessa keessa tajaajiltoota fayyaa achi erguu walii galan. Ministeerri fayyaa Keenyaa nasooti kun 20 dhiyootu deemuu himan. Ruwaandatti namichi hojii yuutuubiin beekamu mootummaa qeequuf hidhaa waggaa 7 itti murtaa'e. Namichi maqaa Aayoon jedhamuun beekamu kunin mootummaa salphisee jedhamee himatama. Akkuma kana namni biraa dhiyeen kanaa jeequmsa kaasee jechuun hidhaa waggaa 15 itti murtaa'e. Julian Assange mana hidhaa Belmaarish keessatti jaalallee isaa Stella Morris waliin akka wal fuudhanii fi eeyyamuu fi BBC'n odeeffate. Hundeessaan Wikileaks Julian Assange fi Stella Morris ijoollee dhiiraa lama qaban. Julian Assange namni amgan 50 ta'e iccitii Ameerikaa baasuun himatamee dabarfamee akka hin kennamne falmaa jira. Jabuutiitti ajaja waraana Ameerikaa ka ta'e Meejor Jeneraal William Zaana magaalaa Finfinnee finciltootaan yoo to'atame rakkoo namooma hamaatu dhalataa jechuun BBC'tiin gaafiif deebii addaatti BBC waliin taasisaniin waraana Itoophiyaa keessaa gantook lakkoofsis kunin naannichaatti dhiibbaa hin malgeessisaa jira jedha. Sababa rakkoo keessuu fi Itoophiyaan waraanisii Soomaaliyaa yoo baafte biyyoota naannichaaf qormaata ta'uu hima. Kun yoo ta'e biyyoonni gamtaa Afrikaa 5 fi Soomaaliyaan murtee kanaan miidhamu. Murtoon kun gareewwan shororkeessaan akka dabalu taasisa. Tasgabbii dhabuun Itoophiyaa dhimma biyyoota ollaa wajjin jiru irrattis sodaa ta'uu mala. Fakkeenyaaf dhimma hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti ijaaramuuf muddama daangaa Sudaan wajjin biyyattiin qabdu kaasuu danda'a. Hidhaan laga Abbayyaa madwal dhibdee Itoophiyaa Masrii fi Sudaan akka ta'e beekama. Waraanni Itoophiyaa deemaa jiru kun dhiibbaa akkamii dhimmi hidha kana irratti fiduu danda'a gaaffii jedhu Jeneraal William akkanaan deebis. Sodaan koo mariin itti fufinsa qaban kan akka hidha haaromsaa fi waldhibdeen daangaa Sudaan wajjin jirtu amma sababa waraana kanaaf deebii yookiin immoo xiyyeeffannoo argachaa hin jiru. Itoophiyaan xiyyeeffannoo ishee dhimma biyya keessaa irratti yoo gootu biyyoonni biroo kanatti fayyadamuudhaan tarkaanfii siyaasaas ta'e waraana fudhachuudhaaf haalichi mijataadha jechuun tarkaanfii fudhachuu malu jedheen yaada. Biyyooti biraa akka Suudaaniif Masrii carraa kanaatti fayyadamuun tarkaanfii waraanaa fudhachuu dandeettii jedhanii sodaachaa turan. Kun waan ta'uu danda'a gaaffii jedhirraatti Jeneraal William akkan jedha. I'm not sitting in Egypt or Sudan. I'm sitting here and from my perspective here. Masrii yookiin immoo Sudaan hin jiru. Asin jiraadha garuu akka ilaalcha kootti muddamni jiru jabaachaa aguma deemu biyyoota kamiifuu sodaa qaba. Maaliif wanti hamtuun yeroo biyya tokkotti hokkorri dhalatu biyyi biraa sanarratti tarkaanfii fudhachuu akka filannoo duraatti ilaalu. Fakkeenyaaf hidha haaromsaa guddichaa irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu maluun sodaadha. Tarkaanfiin akkanaa ni fudhatama taanaan walitti dhufeenya biyyoota hundee nagaan akka jiraatan barbaan kan michoomaa kabaja akka qabaatan barbaan yeroo kamuu caalamiidha. Rakkoon kamiyyuu karaa dippiloomaasiin furamuu qaba. Jeneraalichi muddama Itoophiyaa keessa jirirraatti deebii kennuu fi waraanni isaanii qophii akka jiru hima. Magaalli Finfinnee to'annoo finciltoota jalaatti yoo kuftee gaheen waraana isaanii maal ta'uu akka malu akkanaan deebis. So a primary role for our command here is to be able to respond to crisis.
And in particular, Kaayyoon ijoon buufata waraanaa United States Jibuutii jiru Afrikaatti keessattuu Afrikaa baatti yeroo rakkootti deebii kennuudha. Keessattuu yeroo rakkoon kun ergama United Statesin wal qabate barbaachisaa ta'ee yoo argame hojjettoota embaasii Itiyoophiyaatti argaman lammiilee United States akkasumas lammiilee biyyoota biroo biyyattii keessaa baasuuf deeggarsa kaan taasisuu kan gargaaru karoora bal'aa qopheessuuf qophii taasisneerra. Humni keenya kan Afrikaa ba'aa jiran humna tokkicha United States kan Afrikaa keessatti argamu yoo ta'u ajaja keenya jala jira. Walumaa galatti humnoota keenya hundarraa dandeettii cimaa qabna. Kanaaf deebii kennuuf irratti qophoofneerra. Dhimmi Itiyoophiyaa nu yaaddessuun beekamaadha. to any sort of crisis, and Ethiopia is obviously very concerning for us. Ministeerri Ajala Ameerikaa Anthony Blinken haala Itoophiyaa ilaalchisee marii gochuu fi gara Keenyaa fi biyyoota Afrikaa birootti wiixatu dhufa kimaluu ibsa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad biyya akka baqatan dabalatee dhiibbaleen hedduun ergaa akka jiranii fi biyya baqatanii akka hin baane ta'uu fi injifannoon isaanii akka ta'u seena bara 1983 yaadachuun dubbata. Sagantaa Addis Waq jedhamuu fi waajjira isaaniin mata duree waamichaa dhimma jiraachuu fi tattaaffii bira baraaruu jechuun qophaa'e irratti duulii piroopagaandaa wanta yeroo kufaatii sirna dargii raawwatameen kan wal fakkaatu ta'uu dubbata. ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ መፈንቅለ መንግስት ስለሚካሄድ ቶሎ ቶሎ እንውጣ ይላሉ አንዳንድ ኃይሎች። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈነቀለ መንግስት የለም። Fakkeenyaaf dhiyootti fonqolchi mootummaa waan gaggeeffamuuf daddafnee baana jedhu humnootni tokko tokko Itoophiyaa keessatti mootummaan fonqolu hin jiru. Mootummaa kana uummatni yoo barbaaduu baate yeroo kamittuu kaasuu danda'a. Kanaaf oduu fi duula akkasii dhiisaa jennaan hin dhagahan. Wanti Sudaanitti ta'e Itoophiyaattis waan ta'uuf dafnee baanu malee jedhu. Karaa baay'eedhaan piroopagaandaa waliin dhahuu amanamuu hin dandeenye oofu. Qormaatni waraana kanaa inni guddaan rasaasa osoo hin taane oduudha. Uummatni Itoophiyaa of duubatti deebi'ee akka hubatu kan hin barbaadu. Amalli waraana amma keessa jirru akkuma jirutti bara 1983tti Itoophiyaa keessatti raawwateera. Yaadannoof beekumsaanii qabuun Finfinneerraa raadiyeesii kiiloomeetira 150 200 keessatti waraanni hin turre. Finfinnee osoo hin gahin fageenya kiiloomeetira 200-300 yoo hafu wanti ture piroopagaandaadha. Piroopagaandaa mootummaa as jiru raasu. Hoogganaa dargii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam akkamiin biyyaa bahan ka jedhu mataan isaa osoo qoratamee bu'aa piroopagaandaa waliin dhahoo akka ta'u shakkiin qabu. Hoogganoota gidduu walqooduu uumuun dhimmichi dhumeera, du'eera, diigameera jedhamee aangawootni tokko tokko immoo yoo bahan qaxxisaa Finfinnee galame. Yoon yaadattu ta'e isa irra deebi'uuf piroopagaandaan 1,100 kan oofame. Nuti yoo waan haaraallee hojjechuu baanne yoo xiqqaate seenaa bara 83 irraa akka barannullee hubachuu hin dandeenye. ቢያንስ አዲስ ታሪክ ባንሰራ ከ83ቱ ታሪክ ልንማር እንደምንችል አልተገነዘቡም። ምክሮች አሉ አልቋል እኮ ውጡ እንጂ ጥፉ እንጂ ሽሹ እንጂ ያ ደግሞ አልሳካም ሲል ኬንያ ናቸው ጎርሲ hedduun jira bahaa malee badaa malee kan jedhu sun milkaa'uu dhabnaan ammoo Keeniyaa jiru Jibuutii jiru Sudaan jiru jedhu duula hedduutu jira mogolee namaa laaffisuuf kuni akka milkaa'uufis abaluunfaa bahuufi maaliif Finfinneen waan nama hin amansiifneef waan marfamteef jedhu. Itoophiyaan kan Itoophiyaanotaati. Nuti biyya lama hin qabnu. Haalli qilleensaa yeroo geeddaramu waan geeddaramu hin qabnu. Yeroo jiraannu Itoophiyaanota yoo duunu immoo Itoophiyaadha. Biyyi itti baqachuuf qophoofne waan hin jirree fi Itoophiyaanis biyya irraa baqatan miti. Amma humnoonni baanu malee jedhan torban muraasa keessatti gallu malee jedhanii nu dararu. Kana qabatamaan ni argina. Itoophiyaan dhimmoota garaagaraan addunyaa irratti sadarkaan ittiin gabaafamte hanga dhimmi Itoophiyaa ji'oota muraasa keessatti mana maree nageenyaaf dhiyaate yoo argitan kun nama siyaasaa hin shororkeessine baqachuuf nama siyaasaa hin kakaafne hin qabu. Haa ta'u malee Itoophiyummaan sanaa oli biyyootni muraasni duulli kana fakkaatu irratti oofamee hin jilbeeffannu jedhanii biyya isaanii olchaniiru. Kun seenaa Itoophiyaa keessas kana dura tureera. Kun akka irra deebi'amu abdii guutuun qaba.
ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ድሮ ነበረ። እርግጠኛ ነኝ አሁንም ይጠቀማል። ለገፈቶቴን ሰገንታን አራገኑማ ቶርባን ጉቱን ወሊን ቱሩ ኬሰኔ ፉልፋድ ሰኒን ጀና ማማንሲ ገልገል ኸና ናም ገዲንገቲኒ ሚዳን ኢትገቲ ጀድ ይኸኒ ሰማኒ ኮሜንት ኬሰት ኑ ቤሲሳ ሰገንታ ከንከ ቆጴስ ገላና በላይ ገም ቴክኒካችን ኦስካ ቡንጋ ከሰኒፍ ኢኤስ አን አስሊ ገልገሎቲ አግ ቶርባን ኡፉ ሳቲ አከና ነጋዋ አኬቡላ ኦራ ቡላ ዴበና አንገፈማን አንቡላ